alhamdulillah sayidillee qorichallee kakaleessee fi alhamdulillah isallee fayyisee jira homaan jedhu har'a homaan jedhu fuulallee ifee bareedaa jira. Abubakarii ka shugutitti bittee waraqaa fidii jedhaniin qabu jennaani waraqaa kaseedii musaddasatti fiteessanii faatura fuudhee askara kenne jechuudha. Abubakar bahuu danda'a sabtii jechuudha. Kasayid immoo beekamnee waan isaan sabtii waan isaan jedhanii ganaa laallaa jechuudha. Sayid bafageesse yaada. Namni fuudhee kan namni diinatti kenne qoricha hogguu fidee akkamiin nyaata namni akkamiin yaaddaati. Muhammadis immoo isaan odoo beektee jechuudha. Abubakar lubboo fi dabarsee shugguxiin kiyyaa jedhee akkas gadhee ta'uusaa odoo beektee akka isaan wal jaalatan beekte isaan irraa barattaayyuu turteetis. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi hordoftoota Sayid Ooroo akkam jirtan nagaa keessanii fayyaa keessanii alhamdulillah rabbil alamin nagaa qabaanii siin akkam naa jirtanii ana nagaa qaba ana jiraadha fayyaa naa ta'a siin jedhee hordoftoota keenya du'aa keessan sirriitti naa fayyadu jirti na gargaaru jirti ammallee du'aa keessan hin dhaabinaan jala du'aa naa godha siin jedhee hordoftoota keenya. Arralee fatara geessullee qadaa geessullee ashaallee geessullee oguu leelu taraa sadi kanaan gizee oguu waa geessuu fi deeme alhamdulillah sayidillee qorichallee kakaleessee fi alhamdulillah isallee fayyisee jira homaan jedhu har'a homaan jedhu fuulallee ifee bareedaa jira alhamdulillah rabbil alamin galatan keessanii kiyya qofoo danda'e du'aan keessanii kanarra geessee jirti ammallee du'aa naa godha siin jedha hordoftoota keenya maarra geessee jechuun keessanii oolu. Abubakar fi Sayid sabtii qaxaranii beektanii yoo qadaame jechuudha. Firdi beetii dhiyeessuuf jechuudha. Hanni isaanii sharikaa wayii dalaganii beektanii sharikaa wayii dalaganii warra sharikaallee mansulmaan fudhataa damaanaa taanaa fi maallaqas ta'uu namaanis ta'uu kanuma ta'anii damaanaa taanaaf jedhanii warra sharikaallee dhufee ture har'a waan gootan hin jirtu mahkamaa sabtii waan dabarsaniif. Qadaamii waan isaan jedhanii ilaallaa inshaallah deebanii immoo Abubakar shugguxiin kiyyaa ka isaa miti ka Sayidii miti shugguxiin kiyyaa jedhee asee Abubakarii ka shugguxitti bittee waraqaa fidii jedhaniin ka damaanaa jechuudha waraqaa kan itti bitee faatura fidii jedhaniin qabu jennaani Abubakar ani ergasiin mana hidhaa seentanii anis dalagaa dhaabee jira. Waan ati waa hunda beektuuf ati ala teesseeti anillee dalagaa kiyyaniin deebi'a atillee walii gadi deddeemtee ala teessee sirriitti na fayyaddas na qarqaartaa si daarurii bayii je'etuman asii bahuu qabda eegasii baasanii ati bayii je'etuman isas gorsee akkasitti waraqa kaseedii musaddasaatti fiteessanii faatura fuudhee askara kenne jechuudha. Musaddas illee shugguxiin illee faaturan illee isaan bira jirti askara bira jirti nu harkan geenye jechuudha. Kanaafuu inshaallah yookiin Abubakar bahuu danda'a sabtii jechuudha. Ka Sayid immoo beekamnee waan isaan sabtii waan isaan jedhanii ganaa laallaa jechuudha hordoftoota keenya. Kanaafuu du'aa naa nu godha isiniin jedha. Sayid illee hangasuu hidheemullee homaa miti yaani hidhaan qoraasuma jedhame yeroo ka'eeraati rakkoon qabu. Innaa kanaaf hordoftoota keenya waa hundaa sabtii ilaalla. Daarurii immoo sabtii waan isaan naan jedhan immoo inshaallah hordoftoota keenyatti hin dabarsa jechuudha. Eegannee Abubakar sabtii inshaallah sabtii yoo ba'e haalli nan argadhaa waa'ee Sayidillee naaf ixaawaa hunda yaa'anii yaada jechuudha. Afaan rabbiitii fi afaan hordoftoota keenya du'aa hordoftoota keenyaatiin jechuudha. Kanaafuu hoo inni ba'ee anis homaa yaadu jechuudha. Waa hunda waan Sayid ta'u inni dabarsee kan Sayid lubbuu kiyya dabarsee kenna ana jecha jaartii isaa jaartii ta'e hiikii haadha ilmaanii hiikennaa akkamitti hiikaa jedhee dhaabbatee waan isaaf dhaabbate nama badii godhanii mana hidhaa dabarsan jechuudha Sayid. Kana hunda ani mushiidhaa miti lubbuu kiyyaallee yoo dabarsinaan jedheen si jecha lubbuu kiyya dabarsee jechuudha. Warra fuudhee Sayid fi Abubakar diina dabarse diina kenne kinoo akka isaan lubbuudhaan wal jaalatanii boruuf iftaan inuma isaanis akka addaan hin baane yaabee kan jechuudha.
hidhamanii sinuma ba'anii namni mushanii guyyaa 25 guyyaa 15 hidhamanii numa ba'anii isaanis waqtii gabaabaatiin numa ba'anii Muhammad immoo waan jedhee qoricha fuudhee kennee isallee argee mana hidhaa deemee san baasaa madireeshii kan gajjattu kana qorichaati fuutee geessitu kana Said akkamitti namni fuutee jechuudha fuutee deebitee diina kennite nama diina deebirsite kanaatu akkamitti sammuu qabdaati fuutee ka qoricha kennitu atillee qoricha kiitee kenneef yoo jettee Saiduun nu marataadha akka keetti mar sammuu xiqqoon qabu inni xiqqoo qabu Said fageessee yaada qoricha fiddee fi summii fiddee fi maal beekee sirraa fuudhee qoricha inni fuudhee fayyadama. Nama diinee kenne deebee qorichaa akka riyaa fakkaattee kan duraa wajjin dabarsitee yaaddeetti fakkaattee itti dhiyaattee summi kennite qoricha kennite eenyu beeka deebitee immoo har'a qoricha kenniteefi achumatti qoricha summi kenniteef achumatti hambisuu feeta akka aduu feeta Said fageessee yaada. Namni fuudhee kan namni diinatti kenne qoricha hogguu fidee akkamiin nyaata namni akkamiin yaaddaati. Saadaan immoo deebitee ka walii gadi himtee waree haalii walii gadi ooftu kana jechuudha. Saadaan siima ati amma khalaas waan safuu waan hin qabneef safuu keessaa waan baateef ati waa'ee safuu waan hin beekneef keessaa baatee jirtaa bara. Namni quban qabu ammaan booda kee. Irri immoo isaan immoo irraa bareeda. Wal fixanis wal ajjeesanis wal akka fedhaa ta'anis warra dhiiraati isaan irraa bareeda. Ati garuu waan akka sirraan bareedu. Kanaafuu walii gadi deemtee atillee waa dubbiin laaqinii adabadhu taa'e. Namni si yaamellee hin jiru, namni as keessa si hin jiru keessaa baatee jirta. Dileeti taatee jirta as keessatti. Kanaafuu afaan kee waa hundaallee qabadhu taa'e adabaan qabadhu taa'e afaan keetillee qabadhu asaa walii gadi hin laaqinii siin jedha. Qaama kana tamaam walii gadi deemtee waan hin taane naasa'in. Yani namni os keessa gabbaates keessa lallabdee namuu quban qabu bara. Waan keessaa ba'uu taaltee jirtaati. Akka uumamtee namni si dagatee jira bara. Akka duniyaarra jiraattee namni si dagatee jira. Kanaafuu namni akkasitti nalaalee akkasii waan godhatte yaadiin namni si irraanfatee jira. Waan as keessa waan jira as keessa namuu si yaamne waan ati as keessa waa tokko waan hin qabneef keessaa utaali. Muhammadis immoo isaan odoo beektee jechuudha. Abubakar lubboo fi dabarsee shugguxiin kiyyaa jedhee akkas gadhee ta'uusaa odoo beektee akka isaan wal jaalatan beekte isaan irraa barattaayyuu turteetis. Tamaam. Inshaallah sammuu qabaatte akka ilma namaa sammuu qabaatte isaan irraa baratta. Dhugaa waaddanyaa wajjin dhugee wajjin nyaate isaanuma irraa barattaa jedhee yaada. Shabalee Oroo. Kanaafuu akkanan godhaa jettee akkanumatti deemtee olii gadi dubbii xaxxu. Namni na jaalatu jettee qoricha kennee mitireeshii jettee qoricha wayituu moo kenneen namni summi kennuuf deemtaa siin jedha malee qoricha dhugumaaf nama isaaf yaaddee qorichaaf waan geessite sitti fakkaatiin. Walii gadi deemtee dubbii xaxxu malee maal beektaati. Dubbii xaxxullee achuma keessaa deemtee waa isaanillee achuma nama diina kennitee raawwattee deebite isaaniif akkana godhee nyaata geessee fi qoricha geessee fi mitireeshii jettee waa hedduu lallabdu kana dubbii fattaaluudha kun gijiba keeti dubbiin xaxiin adabaan teessuu si wayya adabaan yoo teessee sirraa bareeda tamaam. Kanaafuu Saadaan immoo waa tokko yaadiin gammadii ijoolleen teellee gammachisii waa takka yaadiin waan jiru anarra gatii anis jira jechuudha obboleettiyya. Gaaruun namni mush garaa tokko boofii miti obboleewwan alagaan illee obboleewwan ta'a obboleewwan kan caalullee jira. Kanaafuu waa hunda anarra gatii waan jiru hunda qubasa qabaadha. Inshaallah abbaa manaa keenki sabxii ba'uu danda'a qadaamee jechuudha. Kasaayidillee akirasaa waan makkamaan jedhu firdi beeti waan jedhu inni nageenya jechuudha sabxii kanaafuu waan isaanirra jiru inni baanaan inni si dhagachisee deebee siyaasofsiisaa baanaanu ba'uu baatanillee anillee si jira siima jechuudha waa tokko waan yaadduun qabdu siin jedhee obboleettiitti Saada Habibti yaadinii siin jedhee argi waa hundatti tolte jirti fuula isaanii maashaallaadha itti jira mana hidha waan jiranuuf fakkaatu siin jedhee Habibatti kanaafuu waa yaadinii waa yaadduun qabdu Habibatti yaadni siin jedha.
Inna inshallah hangasu yaa hordoftoota fi kabajamtoota keenyaa du'aa nu godhaa isiniin jedha. Keessan fayyada sirriitti du'aa naa godhaa ammallee nama mush ka sharikaa qofaa miti namni ka Oromoon kan wajjin jirtu WhatsAppiin illee imoon illee waa hedduudhaan garagaraan jabaadhu nusi jira waan si gargaaroo jiraannee jiraatee si gargaarraa waan akka yaadii du'aa isin godha waan naan jettanillee sirriitti sin galateeffadha nagaan naa jiraadha du'aa naa godha isin jedha ammallee Saadaa fi Shabalee Oroo isaan keezii waa isaan qaba isaantu beeka keezii isaan ammoo akira isaanii kamaan dhugaa himata mungkin dhugaa isaanii qallattee malee hin cittu dhugaan immoo numa baati. Kanaafuu inshallah dhugaa isaanii mahkama firdi beetii dhiyaatanii bahuu danda'a jechuudha. Kanaafuu hordoftoota keenya du'aa naa godhaa du'aan keessan sirriitti na fayyada isiniin jedha. Waan jirullee boruuftaanillee dhaqee waan jirullee waan danda'e isin dhiyeessaa waan jirullee waan akka hin jiraanne immoo inshallah afaan rabbitii fi afaan keessanii du'aan keessanii jechuudha. Hanga sabtitti waan jiru ilaalla sabti isin hima jechuudha. Ommoo Saayidin baanee Abubakar akkuma jedhanitti dhugaa Abubakar bahee immoo inshallah gammachuudhaan Abubakarii fi ani bira teenyee waan jiru isin hima jechuudha. Gammachuudhaan isin hima inshallah isinillee du'aa naa godha du'aan keessan fayyada naa galatoomaa sirriitti isin jaaladha kabajamtootaa fi hordoftoota Saayid Oroo ammallee naa jiraadha du'aa keessan addaan naa jalaan citina nagaan naa jiraadha fayyaa naa ta'a umrii naa dheeradha nagaan naa